Akkam jirtu baga nagaan dhuftan gara chaanaalii Peace Be Still jedhu kanatti. Chaanaalii kana maaliifan jalqabe kan jedhu utuun hin seenin dura waliin akka Waaqayyoon kadhannu barbaada. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, uumaa keenyaa yeroo kanatti waliin yerootti kan akka dabarsinuuf carraa waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo yeroon dubbadhutti harraba koorraa hafuurri kee waanan dubbadhu akkanaaf kennuuf sin kadhadha. Ati nu waliin ta'i maqaa Yesuusiin. Ameen. Chaanaalii Peace Be Still jedhu kana maaliifan jalqabe kan jedhu qabxiiwwan gara arfan tokkoon lafa kaa'uu barbaada. Duraan dursatti jaalallii fi gara laafinaan uummata Waaqayyoof yookaan uumama Waaqayyoof qabu irraa kan ka'e chaanaalii kana akkan jalqabuu fi Waaqayyo garaa koo keessaa ba'aa kana kaa'eera yookaan immoo yaada kana kaa'eera. Uumama Waaqayyoo keessaa immoo keessattiyyuu dhalli namaa uumama hundaati, uumama hangafaati, uumama hunda caaludha. Maaliif uumama uume hundumaa keessaati Waaqayyo uumamanni akka bifa isaaf akka fakkeenyaa isaatti uume yoo jiraate dhala namaa qofa. Akka agartuu ija isaatiitti nu ilaala. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo uumama Waaqayyoo kanaaf na dirqisiiseeti chaanaalii kana jalqabe. Akkuma Phaawulos jedhu Qorontoos 2:5-14 irratti jaalalli Waaqayyoo na dirqisiise jedha. Qabxiin lammaffaan yeroo kanatti namoota baay'een dhiphinaa fi rakkina guddaa hammana hin jedhamne keessa darbaa jiru. Dhiphachaa jiru. Kaan dhukkubaan, kaan horii dhabuudhaan, kaan beelaan, kaan nagaa dhabuudhaan. Nagaa sammuus ta'uu danda'a, nagaa naannoos ta'uu danda'a, nagaa karaa lolaa ka'us ta'uu danda'a. Innaa karaa adda addaa ta'uu danda'a. Namoonni uumamni Waaqayyoo biyya hundumaatti jechuudha kun biyya tokkotti kan murtaa'e hafuu duwwaa miti. Biyya lafaa hundumaa irratti barri isaa bara dhiphinaa, bara rakkinaati, bara makaraa keessa namni darbaa jiru. Innaa kan hundumaa keessatti uummanni Waaqayyoo, sabni Waaqayyoo yeroo keessa darbaa jiru. Sabni Waaqayyoo yeroo jennu saba warra Waaqatti amanu duwwaa miti. Waaqatti haa amananis, haa dhiisanis, waan fedhettiyyuu haa amanan. Eenyuun iyyuu haa ta'an namni tokko akka bifa Waaqayyootti fakkeenya isaatti Waaqayyo kan uume namni hundumtuu kan uumama Waaqayyooti. Waaqayyo ilma isaa tokkicha qabu biyya lafaa kanatti ergeera nama sanaatiif. Innaa rakkina kana keessa uumamni Waaqayyoo kun yeroo darbutti hiika rakkoo kanaa hundumaa kan ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoositti geessuun yookaan karaa agarsiisuun baay'ee barbaachisaa ta'e natti mul'ata. Waaqayyoos garaa koo keessa kan inni kaa'e kan argaa inni kaa'e kana. Qabxiin sadaffaan namoota rakkina kana keessa jiran dhiphina akkasii keessa darbaa jiran kana yeroo arginutti deebiin keenya maali? Ilaallee nama callifnamu? Arginee akka nama hin agarree bira darbinamu? Arginee yeroo jirutti ijaanis arguu dandeenya, intarneetii irrattis arguu dandeenya, eessattis haa ta'u. Arginee cal jennamoo maal goona? Ni kadhannaafi namoota kanaaf. Sagalee jajjabinaa ni laannaafi hiikkaan nurka jiraachuu dhiisuu danda'a. Hiikkaa hundumaa kan qabu garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos namoota akkasii kana yeroo arge maal jedhe? Maatiyos 9:36 irratti inni namoota akka hoolotaa tiksee hin qabnetti bututanii gatamanii turan sana yommuu argetti isaaniif ho'e jedha. Hoolaa tiksee hin qabne, joonjooftee bututtee karaa harkaa badee jaawwaraa jirtu kana akkas ta'an uummanni jedha. Innaa yeroo jara kana arge maal jedhe? Hin ho'eef jedha. Garaan isaa ni cabe, ni gadde jedha. Ni gaddina moo garaan keenya ni laafaa, ni cabaa. Qabxiin arfaffaan maaliifan chaanaalii kana jalqabe isa jedhu irratti gaaffii deebi'uun irra jirutu jira. Gaaffii guguddaa lama Waaqayyo Eden Gannati keessatti kan inni gaafatetu jira.
maatii keenya warra jalqabaas haa ta'u obboleessa keenya isa jalqabaas haa ta'u abbaa keenya isa jalqabaa Addaamiin seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti maal jedhe? Addaam eessa jirtaa ittiin jedhe erga inni cubbuu hojjete booda. Deebii Addaam kenne ni beektuu itti fufaati dubbisaa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9. Gaaffii inni lammaffaa Waaqayyoon har'a nu gaafachaa jirutu jira. Gaafa sana immoo Qaayeliin kan inni gaafate. Qaayel obboleessi kee hoo eessa jiraa jedhe. Gaaffiin kun immoo seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti kan gaafatan. Seenaa macaafaa kana sammuutti qabachuudhaaf baay'ee salphaadha inni yaadan. Tokko inni jalqabaa 3:9 irratti argama. Inni lammataa immoo 4:9 irratti argama. Eessa jirta? Obboleessi kee eessa jira? Deebii gaaffii kana lamaanii deebii nuti laannu fayyina keenya bara baraafis murteessaadha. Jireenya biyya lafaarra har'a jiraannuufis murteessaadha. Faarsaa boqonnaa 300 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo hoo qabeessa, araara qabeessa, aariittis hin jarjaru, suuta ni jedha, gaarummaan isaas guddaadha jedha. Waaqayyo hoo qabeessa, nu hoo qabna waliif. Namootaaf hoo qabna, warra beeknu duwwaadhaaf, maatiin firaaf yookaan immoo warra kaan immoo biyya lafaa kanarra uumama Waaqayyo warra ta'an kan warra eenyummaa isaanii illee hin beekne kan rakkoo isaan keessa darban kan yeroo ilaallu. Hin ho'inaa garaanii laafnaa fi of gaafan Waaqayyo nutti nu gaafata kanaaf. Ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufeera jedha. Ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufeera jedha. Luqaas 19:10 irratti. Isa bade, isa cubbuutti kufe, isa dhiphina keessa jiru, isa rakkate barbaaduudhaaf dhufe. Obboloota ko, namootaafis ta'e ofii keenyaafis eebba ta'uudhaaf hundee rakkoo kanaa kan ta'e hundee isaa hidda isaatiin buqqisee fonqolchigatuu kan danda'u Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaaf gara isaatti deebi'uun nurra jiraata. Gara dhumaatti yeroon keenya waan sokkee fi gabaabsuun barbaadasi faarfannaa tokkoon isinii faarfadhee dhaabuu barbaada. Faarfannaan kun maal jedhaa? Maqaa Yesuusiin fudhadhu jedha. Maqaa Yesuus qofa rakkoo biyya lafaa kanaaf hiikkaa ta'uu kan danda'u. Namni hiikkaa kennuu hin danda'u. Horiin hiikkaa ta'uu hin danda'u. Beekumsi biyya lafaa hiikkaa ta'uu hin danda'u. Rakkoo kanaan ol kan ta'e uumama Waaqaaf lafaas ta'e Yesuus duwwaadhaan hiikkaa kan ta'uu danda'u. Faarfannaa kanan isinii faarfadha. Maqaa Yesuusin fudhadhu ati mucaa rakkataa jajjabina kan siif kennu karaa adeemtu hundumaa qulqulluu maqaan isaa abdii bara baraati. Abdi bara barati rakkina kee hundumaattu maqaa Gooftaa waammadhu. Qorumsi yemmuu dhiyaatu Yesuusitti baqadhu. Abdi bara barati qulqulluu maqaan isaa abdi bara barati. Kadhannu waliin. Abdii bara baraa kan taate maqaan kee qulqulluu, maqaa gaarii, maqaa Yesuus, maqaa nama fayyisu, maqaa rakkoo keenyaan ol kan ta'e, hiikkaa kan ta'e kan hundumti keenya yeroo kana akka fudhannuuf nu gargaara. Kan hin fudhatin jiraniifis immoo akka hiruu dandeenyuuf nu gargaara. Kan dhageenye kana sammuu keenyatti nu barreessi. Waliin ta'e si kadhanna yaa Abba maqaa Yesuusiin. Ameen.